Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Sinkisaara ji'a fulbaanaa, fulbaana 5. Guyyaa kanatti kabajamtuu kan taate Soofiyaan ijoollee ishee lamaan Aksoosinnaa fi Barnaabaa kan jedhaman wajjin wareegamummaadhaan boqotte. Qulqulleettiin kunis dursitee amantaadhaan alagoota keessa turte. Warri ishees waaqa tolfamaa kan waaqessanidha. Isheenis ni qalbeeffatte, ni barattes. Amantaan warra isheetii kan gatii hin qabne ta'uu hubatte. Kana boodas gara Eጲsqophoosii Manoofee deemtee ulfinni isaaf haa ta'uuti Kiristoositti amante. Jiraataa waaqa keetti amaneeraatii na cuubi jetteeni. Innis amantaa fi seera mana kiristaanaa ishee barsiise. Kana boodas ijoollee ishee wajjin maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluutiin ishee cuube. Kana boodas waaqa tolfamaa namoota biyya isheetiif sagaduu diddee kiristaana akka isheen taatetti bulchaa biyya sanaa kan ta'e Kalaadiyoos biratti yakkamtuu ishee godhan. Bulchaan sunis gara ofiitti ishee waamsisee ishee qorate. Isheenis ulfinni isaaf haa ta'uuti Kiristoositti amante malee hin ganne. Ijoollee ishee wajjinis dhiphina hedduu isheerraan ga'e. Dhiphina keessa osoo jiranii ijoollee ishee jajjabeessaa obsisiisaas turte. Akkasis jettee ni turte: ijoollee koo jabaadhaa, ciniinnadhaa. Ani giiftii Angeebee Soofiyaan fakkaadha. Isinis ijoollee ishee Pisixiisii, Alphiisii fi Aqaaphis jedhamuun fakkaadhaa jetteen. Isaanis akkas jedhanii deebisaniif: yaa haadha keenyaa, nutis fedhii kee duukaa ni buunaatii waa'ee keenyaaf hin sodaatin jedhaniin. Yeroo akkas waliin jedhanittis haadha isaanii wajjin wal dhungatan. Bulchaan sunis yeroo isaan wal dhungatan argee ijoollee ishee dubaraa akka sodaataniif haati isaanii qacceedhaan akka reebamtuuf godhe. Yeroo sanattis ergamaan Waaqayyoo samiirraa bu'ee haadha isaanii reebicha kana jalaa osoo dhoksuu argan. Warri of hin yaaddanne kunis ishee reebuudhaaf yeroo wayyaa isheerraa baasanitti akkas jettee iyyiti ture: Waaqa addunyaa hundumaa uumeen Waaqa dhugaa Waaqayyootti kan amantu ani kiristaanadha. Yeroo sanatti mootiin sun arraba ishee hundeetti akka muran ajaje. Isheen garuu wacuu fi dubbachuu addaan hin kunne. Kana boodas mootiin sun gara mana hidhaatti akka geessan ajaje. Akka isheen sossobduuf haadha manaa isaa isheetti erge. Isheen garuu homaa hin deebisneefi mataa ishees seefiidhaan akka muraniif ajaje. Gonfoo moo'ichaas ni fudhatte. Dubartiin tokkos dhuftee foon ishee hundumaa fudhatte. Gara mana isheettis galchitee fuuldura ishee ibsaa dhaabde. Kana boodas ijoollee ishee waamanii tole akka jedhaniif isaan doorsisan. Yeroo isaan didanittis wal duraa duubaan mataa isaanii irraa mursiise. Ragaa ba'umsa isaanii fi qabsuura isaaniis ni xumuran. Awwaala isaanii irras dhibee fi dhukkuba hundumaa kan fayyisanii fi ajaa'ibootaa fi raajiiwwan hedduun ni mul'atu ture. Mootiin gaariin Qonxosxiinoosis waa'ee isaanii yommuu dhaga'etti foon wareegamtootaa qulqullootaa bakka awwaalcha dura ture irraa fudhate. Waa'ee Soofiyaa fi ijoollee ishii dhaga'uu isaatiin dura mana guddaa fi bal'aa ta'e akka ijaaruuf gubbaa isheettis manittiin kun mana mootii Qusxanxiinoosidha jedhanii akka barreeffama irratti bocan ajaje. Isaanis akkuma mootichi ajajetti yommuu dhihutti ni barreessu. Ergamaan Waaqayyoos bu'ee kan isaan barreessan sana haqee manittiin kun mana Soofiyaati jedhee barreesse. Ogeessonni ijaarsaas waan godhan dhaban, barreessuus ni dhiisan. Guyyaa tokkos mucaan mootichaa kophaa isaa osoo taphatu ergamaan itti mul'ate. Maqaa manattii kanaa maalidha jedheeni. Daa'imichis hin beeku jedheen. Ergamichis lammaffaa akkas jedheen: abbaa keetiin mana Soofiyaa jedhii moggaasii jedhiitii itti himi. Daa'imichis deemee hamman dhufutti na eegdaaree jedheen. Ergamichis eeyyee sin eega jedheen.
Abbaan isaas kana dhaga'ee akka ergamaa ta'e bare. Sababa daa'imichaa erguuf ergamichis bakka sana akka hin deemneef jedhee mootichi mucaa sana ajjeese. Ergamaan sunis hamma har'aatti daa'imicha eegaa jira. Dheerinni mana kiristaanaa sanaas dhundhuma 709 ta'e. Dagaleen isaas dhundhuma 307, utubaawwan isaas 400, gabatee 8 yookiin inquuwwan yookiin calleewwan ifan 4dha. Golgaa oliittis kirubeelonni bocamanii kochoo isaanii lamaaniin taabota seerri Waaqayyoo irratti barreeffamanii golgu. Saanduqa foon qulqulleettii Soofiyaa fi ijoollee ishii keessa jirus gabataa fi kabaja guddaadhaan achi keessa galchanii kaa'an. Dubartii reeffa isaanii walitti qabdees isaan biratti awwaalan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis kadhannaa wareegamtoota kabajamootiin nu haa fayyisu. Eebbi isaanii nu wajjin haa jiraatu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana qulqulluun Maamaas wareegamummaadhaan boqote. Maqaan abbaa isaa Tewoodaadiyoos, maqaan haadha isaas Taawifinaadha. Isaanis kiristaanotadha. Bara mooticha Uliyaanoosis waa'ee amantaa isaaniitiif qabanii isaan hidhan. Mana hidhaa keessa osoo jiraniis ni boqotan. Dubartiin kiristaanaa tokko dhuftee daa'ima kana fudhattee akka mucaa isheetti guddistee, maqaa isaas Maamaas jettee moggaaste. Hiikaan isaas mucaa du'aa jechuudha. Yommuu waggaa 18 ta'e gara mooticha gantuu deemanii inni kiristaanadha jedhanii hadheessan. Qabaniis uleedhaan reeban. Morma isaatti ba'aa ulfaataa dhagaa aarar rarraasanii galaana keessatti gatan. Ulfinni isaaf haa ta'uutii humna Waaqayyootiin galaana liqimfamuu irraa fayyee ba'ee holqa keessa dhokatee aannan gafarsaa soorachaa jiraate. Kana boodas lammaffaa qabanii fuudhaniis abidda boba'aa keessa buusan. Ulfinni isaaf haa ta'uutii Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ni fayyise. Lammaffaas wal harkaa bubbutanii akka nyaataniif leencotatti gadhiisan. Humna Waaqayyootiinis leenca irraa ta'e. Kana boodas baay'ee dhiphisan. Hanga seelonni isaa addaan diigamanii fi garaa isaa hanga jigutti lafarra harkisan. Qabsuuraa fi dhugaa ba'umsa isaa raawwate. Gonfoo wareegamummaa mootummaa Waaqayyoos fudhate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu. Sugni isaas nu waliin haa jiraatu bara baraan. Ameen. Waaqayyoon kan sodaatu, amantaan isaa sirrii kan taate mootichi Itoophiyaa qajeelaan Libna Dingil ni boqote. Eebbisaa nu wajjin haa jiraatu bara baraan. Ameen.